Inni kan biraa waa'ee injifannoo isinitti himuun hin barbaachisu. Qabsoo dhalootatti wareegama Oromoon bara baraatti cabaa qabsoonni gaggeessaa tures du'aan guduunfamaa dhufetu har'a akka carraa ta'e dhaloonni kun dhaloota abbaa carraa ta'etu injifannoon kun harka isaa ga'ee jira. Injifannoon kun maa'inni isinuu baay'ee tarreessitanii dubbattaniitu. Garuu yeroo hunda waan irratti dubbachuu qabnu, yeroo hunda waan irratti barreessuu qabnu, yeroo hunda waan irratti walii galuu qabnu tokko iccitii injifannoo kanaa lakkoofni harkatti qabachuun murteessaadha. Isinuu bal'inaan kaastaniitu iccitii gurguddaa sadii qaba. Akka paartiittis yeroo mareen isaan kana gaayidingi pirinsipilii godhannee qabannee ittiin deemna. Qulfiin isaa furtuun isaanii guddaan tokko waa'ee tokkummaa Oromooti. Haasaa pirezidaantii Lammaa, haasaa piraayim ministeera Abiy waggaa 2 waggaa 3 irraa kaasanii dubbataa turan yoo irra deebitanii ilaaltan viidiyoo isaa yoo cheekgotan hunduma dubbii nama keenyaa keessatti tokkummaa yaada ijoo jechuudha. Kanaaf kun iccitii injifannoo keenya agartuu keenya waan ta'eef akka paartii keenyaatti of eeggannoo guddaadhaan ilaalla. Of eeggannoo guddaadhaan ilaaluu qofa otoo hin taane qaamni faallaa tokkummaa Oromootiin tarkaanfatu ODP keessatti ta'u Oromiyaa keessatti ta'u Oromiyaadhaan alatti namni kana diiguudhaaf deemu Oromoo diiguu deema waan ta'eef araarama tokko malee irratti qabsoofna kukkunnees gataa jirra kukkunnees akka gannu akka beektan yaada kana isin dhiyeessuuf. Inni kan biraa yaada mo'ataa yaadatu tokkummaan qofaan isaa uumaa hiikan qabaatu. Tokkummaan sun yaada ittiin hoogganamu qabaachuu danda'utu irra jiraata. Yaadni burqee pilaatfoormii siyaasaa adda addaa irratti walfalmiin gaggeessamee ilaalchaan gabaan yaada keenya yoo bitate qofa injifannee tarkaanfachuu dandeenya. Siyaasni nu gaggeessaa jiru siyaasa ammayyaa, siyaasa jaarraa 21ffaati. Kanaaf duudhaa Oromummaan ganama nuu kenne, kan gadaan keenya ganama nuu kenne, sana qabannee beekumsa saayinsaawatti daballee halkanii guyyaa dubbisnee akkasittis mari'annee yaada walii qoodaa yaada dabalataa injifannoo kana ittiin tarkaanfachiisuu dandeenyu burqisiisaa deemuun murteessaa dandeetama. Paartii keenya keessatti pilaatfoormii hojmaata keenyaatiin waan jalqabnee qabna. Kanaa olittis ol kaasnee Oromoo hundi qooda keessatti fudhatee injifannoon kun kan Oromoo hundaa waan ta'eef kan dhalootni itti wareegamee as ga'e waan ta'eef namni hundumtuu gumaacha isaa yaada akka burqisiisu gahee mataa isaa akka inni gumaachu akka inni kontribiut godhu yaadneetu waltajjii kana kan qopheessine waan ta'eef dhimmi yaada burqisiisuuf nuuf dubbii ijoodha jechuudha. Kanaaf akkamittiin gurmoofna akkamittiin waliin hojjenna akkamittiin yaada burqisiisaa yaada irratti yaada dabalaa injifannoo amma argame kana tarkaanfachiisna kan jedhu kun hawwiif dharraa keenya guddaadha. Tokkummaan jiraate yaadni mo'ataan jiraate hooggansi immoo sana fuudhee tarkaanfachiisu hin jiru taanaan dubbiin ammas hiika guutuu ta'e hin qabaatu jechuudha. Kanaaf qabsoon Oromoo baraabaraan du'aan wareegamaa ture sun golaabamaa ture sun boqonnaa kanatti injifannoo fiduu kan danda'eef hooggansa uummanni Itoophiyaa guutuun bira darbee dhaabbileen idil addunyaa leellisuu jalqaban Oromiyaa keessaa burquu jalqabu. Oromoon akka danda'u, Oromoon akka waa jijjiiru, Oromoon yaada mo'ataa ta'e burqisiisuu akka danda'u, saba isaa gara barbaadetti mobilaayiz godhee injifannootti geggeessuu akka danda'u hooggansi uumamuu isaati. Hooggansa kana immoo eenyutu gabbisa? Nutu gabbifata. Namoota mana kana keessa jirutu gabbifata jechuudha. Kanaaf pilaatfoormiin kun bakka hundatti hooggansa ta'uu keenya hubannee beeknee injifannoo kana gara caalmaatti hoogganuudhaaf ceesisuudhaaf waliin tarkaanfachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaa olitti garuu injifannoon kun kan garee tokko, kan murnaa tokko, kan qaama hawaasaa tokkoo miti jechuudha. Namni mana kana keessa jiru hundumtuu tiim lammaadha. Qabsoo kana jijjiirama kana utubaaf cimsaa jijjiiramni kun akka inni hojjetaa jira waan ta'eef qaamni hundumtuu kan akkasittiin ilaallee qabsoo Oromoo gaaddiduu tokko jalatti walitti qabne tiimii adda addaatiin murnaa adda addaatiin iddoo adda addaatti wal qoonnee kan tarkaanfannu otoo hin taane tiimiin tokkichi nugaa isa jalatti ijaaramnee waliin tarkaanfachuuf qophaa'aa ta'uu keenya kanaafis hojii gurguddaa hojjechaa akka jirru ibsuudhumaaf. Kana bira darbee wanti kaasuu barbaaduu fi manni kun sirriitti hubatee qabatee deemuun irra jiraatu injifannoon na jiraatu. Injifannoon kun immoo tarkaanfachuudhaaf gufuuwwan adda addaa isa mudataa jiran sana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Waan nu rakkisaa jiru, waan nutti mul'atuu fi akkamittiin irratti hojjechuu qabna kan jedhu waan muraasa kaasuuf. Injifannoon amma arganne kun qormaata gurguddaadhaan injifannoo marfamedha. Inni tokkoffaan amaluma jijjiiramaati. Amalli jijjiiramaa mataan isaa qormaata. Diktaatarshipii irraa gara dimokiraasiitti yemmuu ce'amu, bitamuurraa, cunqurfamuurraa, dhiitamuurraa gara bilisummaatti yeroo ce'amu amala uumama mataa isaa qaba jijjiiramni kun jechuudha. Innumti mataan isaa akka itti hubatanii itti hoogganan, akka itti hubatanii waliin tumsanii dhukkuba achi keessa jiru walii baranii itti deeman mataan isaa walii galtee barbaada. Hubannoo waliinii barbaada jechuudha. Jijjiirama tokko keessatti amma dimokiraasii baname kan ispeesii baname kan akka anaarkiitti fudhachuu. Dimokiraasii jechuun waa hunda akka eeyyamame godhee kan fudhatu qaama baay'eetu jira. Saboonni baay'een diktaatarshipii irratti qabsaa'aniiru. Saboonni baay'een gabrummaa jibbanii falmanii wareegamanii qaama isaan gabroomsu sanas mo'ataniiru. Erga mo'atanii booda garuu mo'annaa sana keessatti yeroo jijjiiramaa sana keessatti critical point achi irratti waan raawwachuu qaban raawwachuu wallaaluu isaaniirra. Amala siyaasa ce'umsaa kana sirriitti hubatanii lakkaa'anii hojmannee walii qoodanii deemuu dadhabuurraa kan ka'e iddoo kaleessa turan illee hanqatanii biyyoonni kufan baay'ee. Liibiyaa fa'aa kaasuun hin danda'ama. Yemen fa'aa kaasuun hin danda'ama. Kanaaf amalli jijjiiramii qabu mataan isaa sirriitti xiinxalamuu qaba. Hayyoonni keenya addaan baasanii beekuu danda'utu irra jiraata. Yeroo jijjiiramaa kana keessatti wanti hundumtuu waan eeyyamame itti fakkaateet dubbiin dimokiraasii dhugaatti ce'uu dhiisee nurkaa faffaca'uu danda'a. Inni kan biraa ilaalchi finxaalessummaas yeroo akkasii marga. Yeroo dimokiraasiin babal'achuu jalqabu, yeroo yaadoo fi bilisummaadhaan tarkaanfachiisuun jalqabamu kan kaleessa iddoo shaayii dhugutti illee bitaa mirga ilaalee maallaan jedhuu laata dubbiin kun neessisitti laata jedhee sodaatu har'a ka'ee goota ta'a. Ilaalchi akkasittiin babal'ateetu
ilaalcha akkasii immoo ilaalcha irraan gadee waan ta'eef hawaasa akka keenya barnootaan qaruutummaa siyaasaatiin fuulduratti tarkaanfanne keessatti namoota mobilaayiz godhee gara walitti bu'iinsaatti gara wal nyaachuutti nama geessuu danda'a waan ta'eef dubbii akkasii sirriitti xiinxalanii beekanii amala jijjiiramaa kana uummanni akka hubatu maal godhuu akka qabu maal godhuu akka hin qabne sirriitti addaan baasanii fuulduratti akka inni tarkaanfatu karaa kaa'aa kallattii kaa'aa hayyuun qaroon uummata kana hayyuu kana waan ta'eef karaa argisiisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu. Inni kan biraa amaluma keessa turre. Sabni cabaa ture, sabni gabroomaa ture, instituushinii hundumtuu faallaa isaatti fakkaata dirii irraa kaase. Qabaleenis faallaa isaatti, diriin faallaa isaatti, caasaan mootummaa waa hunda isin jedhee itti fufaa jechuudha. Itti fufuu qofatu hin taane amma danda'ametti diina kooti. Isatu na rakkise rakkoo nama keessatti kufeef ka'umsi sadee waan amanuuf sana buqqisuutti deema malee akka itti ijaarrachuu danda'u, akka itti hoogganuu danda'u, akka rakkoo isaatiin furachuu danda'u hubannoon inni qabu xinnaadha jechuudha. Qabaleen kaleessa yeroo cunqursaaf rakkina sanaa turee fi qabaleen irra ture tokko miti. Qabaleen irra jiru tokko miti. Makkalaakiyaan kaleessa jiruu fi makkalaakiyaan amma riifoormiidhaan ijaaramee jiru tokko miti. Instituutioniiwwan akkasii kan ofii godhatanii ijaarratanii hooggananii ittiin dhimma bahuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhimmoota akkasii ce'umsa keessatti uummatatti argisiisaa waan of harkaa qabu hundumaa hubannoodhaaf beekumsa irratti hundaa'ee itti fayyadamee ce'umsa caalutti akka ce'uuf karaatti argisiisaa hin deemnu taanaan hin rakkan. Waa'een jejjeeqamuuf daddaaqamuu yeroo ce'umsaa kun nu harka bubbula taanaan innis rakkina mataa isaa qaba waan ta'eef. Kanaaf gama kanatti uummata ceesisuu ummata karaatti argisiisu gurmeessuuf akka tarkaanfatu godhuun baay'ee barbaachisaadha. Kana yaada keessa galchines akka paartiitti waan dandeenyu tarkaanfataa kan jiru ta'uusaa ilaaluun gaariidha. Qabxii lamaffaan kaasuu barbaadu jijjiiramni kun waan hin xumuramneef humnoonni faallaa jijjiiramaa mallee nurratti hojii bal'aa hojjetaa jirudha. Isa dammaqnee lakkoofnee beeknee irratti hojjechuun barbaachisaadha. Saaxilaa deemuun barbaachisaadha. Iddoo barsiisnutti mana hojii hojjennutti iddoo shaayii buneennutti nama hundatti faallaa jijjiirama kana counter revolutionary humnoonni ta'an kan aangoon harkaa bu'e kan olaantummaan xiinsammuu harkaa bu'e kan kontiroobaandiin harkaa bu'e sassaabamee iddoo tokkotti mishigiitti galeetti kan inni jiru. Maallaqa qaba, shirri siyaasaa akkatti taphatamu hin beeka. Kanaan ekspertiidha. Kanaaf jijjiiramni kun akka kufu halkanii guyyaa hojjetaa jira. Paakeejii 5-6 tokko walitti hodheetu hooggansa Oromoo irratti mootummaa amma jiru irratti jijjiirama amma jiru gufachiisuudhaaf wanti nu keessa hin jirre hin ce'u hin milkaa'u kan jedhu sana mirkaneessuuf hojii guddaatu hojjetamaa jira. Kana xiinxallee uummata keenya hubachiisuu, itti argisiisuu, kana faallaa dhaabbannee kana dadhabsiisuuf deemuun barbaachisaadha. Inni tokkoffaan hojii counter revolutionary kanaan hojjetamu yoo ilaalle bakka hundatti walitti bu'iinsa akka uumamu sponsor ta'aa jira yeroo ammaa kana. Maallaqi qabu hundumtuu bobba'ee namni waan walitti isa buusuu danda'u hundaan akka walitti bu'u. Sabaan akka walitti bu'u. Amantaadhaan akka walitti bu'u. Yoo danda'ame immoo Oromoo keessattuu gosaan akka inni walitti bu'u. Walitti bu'iinsi sun immoo du'aaf buqqa'uu akka hordofsiisu. Du'aaf buqqa'uu sana immoo lakkaanii bara hooggansa kanaa namni miiliyoon akkasii internaally displaced ta'e mootummaan kun hin jiru jijjiirami jedhamu eessa jira jedhanii ridiculous ittiin nu gochuuf deemaa jiru. Kanaaf ummanni keenyas keessatti akka inni qoraan hin taane akka inni boba'aa ta'e waan kana ittiin babal'ifne yaadotaaf ilaalchota boodattaaf akkasumas tuttuqaaf kiyyoo kaamu sana keessa kan galle hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Hubannoo uumuu fi amma danda'ametti karaa nagaadhaan obsaan tuttuqaatti godhamu sana dhiisee fira baay'ifachuudhaan garaa bal'achuudhaan yaadaan karaa seeraatiin dubbisaa fixachaa akka deemu karaa qabsiisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanadha kan argaa jiru. Waggaa kana keessatti walitti bu'iinsa mammii akka uumame amma tibbana hooggansi waliin ta'ee makaraa meeqa argee namoota buqqa'an qeetti deebise malee namoota miiliyoonaan lakkaa'amanitu buqqa. Oromoo Gujii fi Geediyoo Beenishaangul Gumuz keessa Gumuzii fi Oromoo iddoo adda addaatti jechuudha. Kanaaf kana yaada keessa galchinee hubachiisaa deemu wanti hundi karaa nagaatiin akka xumuramu targisiisuun gaariidha. Inni kan biraa sabooteejiin adda addaas deemaa jira biyya kana keessatti. Mootummaan kun akka dadhabu. Jijjiirami kun akka inni gufatu adeemsi isaa ariitiin ittiin deemu. Dadhabsiisuudhaaf shira gurguddaatu xaxamaa jira. Kun diinagdee laamsessuudhaan wanti inni kun jira. Industirii keessatti, faabrikaa keessatti bakka adda addaatiin nama filtireet godhanii hojii mootummaa keessatti tun nafin sababa xixiqqaadhaan atakaaroon akka uumamu, walitti bu'iinsa akka uumamu, sana keessatti immoo diinagdeen akka dadhabu, namni akka beela'u, hanqinni namtolchee akka uumamu, hanqina namtolchee sana keessatti jijjiirami sun anaaf maa inni jedhee namni beela isaarraa, rakkoo isaarraa, qoricha dhabuu isaarraa ka'ee jajmentii akkasiitti akka deemu dhiibamaatti kan inni jiru. Dhimmoota akkasii saaxiluu danda'utu nurra jiraata. Bakka jirrutti immoo oomishtummaan akka dabalu, tajaajilli saffinaan akka kennamu waan dandeenyu hunda godhaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Diddaanis yaadamaa jira. Disobediensiin adda addaa akka gaggeeffamu. Oromoo irratti kaasuun waan isaanitti ulfaateef waldaadhaan keessaa luqqisanii itti deemuuf shira guddaa xaxamaa ture. Akkuma sila dame kalcharal soosaayitii ta'uu keenyaan Oromoo Dr. Abiyyi irratti kaasuun waan ulfaateef mirga barsiisotaa, mirga hakimootaa, mirga waldaa profeshinii akkasii jedhamee deemamaa jira. Biyya qorqamtee kufuu jala geesse kana kaasanii dhaabuudhaaf iddoo deemamutti hayyuun Oromoo yoo beela'es beela'ee yoo waraanuu qabaates waraanii jijjiirama kana ceesisa malee waa'ee miindaatiin waa'ee faayidaa dhuunfaatiif jedhee jijjiirama kana irratti mootummaa kana irratti akka hin kaane ejjennoo waliinii qabachuu danda'utu nurra jiraata. Kun dhimma sarvaayivaalii murnaa siyaasaa tokko miti. Dhimma sarvaayivaalii Oromoo akka ta'e sirriitti yaada keessa galchine yoo beelofnes beelofne yoo rakkannes rakkanne yoo biyyi kun rakkoon ishee rakkoo caasifamaa waan ta'eef caasifama sana keessatti rakkoon diinagdee gaafa hirkamu rakkinni sun diigama nuyi
waardiyyaa jijjiirama kana taanee jijjiirama kana ceesisuudhaaf hubannoo waliin qabaachuu waliin tarkaanfachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Inni kan biraa ajjeechaa fonqolchaanis wanti yaalamaa jiru jira. Sanee 16 duratti yaalii baay'ee keessa darbamee tasga'an. Dhuunfaadhaan waan nama ragee kaasuun namatti ulfaata. Inumaayyuu nama illee lugnoomsuu danda'a. Oromoo cabsuu danda'a. Shirri nurratti hojjetamaa ture. Hooggansi kun gara injifannoo kanaatti wareegama manni keenya qeeroon keenya kaffaleen garanatti ba'uu isaatiin durattis ta'e sanaan asitti yaalii adda addaa ture. Yaalii kanaan fonqolcha mootummaa geggeessu, ajjeechaa hooggansa irratti geggeessu, hooggansi sun akka sukkannaa'u akka cabu, gaafa inni sukkannaa'ee cabu immoo Oromoon akka kanniisa mootiin ishee jalaa du'e akka inni bittinnaa'u yaadaniitu hojjetamaa jira. Kanaaf sabni kun ijaaramuu danda'utu irra jiraata. Ijaaramni hayyoota kanaa cimuu danda'utu irra jiraata. Namni dhuunfaa hooggansa keessaa yoo wareegamillee Oromoon abadan deebi'ee hin bittinnaa'u kan jedhu ergaa kana firaafis diinaafis dabarsinee deemuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Wareegamni fedhillee yoo dhufe wareegamni dhufu sun caalaatti nu cimsee tokkummaa keenya ijaaree fuulduratti nu ceesisuu akka danda'u sirriitti argisiisuu danda'uu qabnaadha. Kan biraa diinagdee wajjiniin kaasanii kan dubbatan waan baay'ee. Carraa hojii dargaggootaa, qaala'insa jireenyaa, maal kan jedhamu sun akkuma sila kaas biyyi kun diinagdeen ishee dhukkubsata. Structurally problemii guddaa keessadha kan inni jiru. Kana irratti qorannoon gaggeeffamee waliin hojjenneetu jijjiirama finna. Amma carraa hojii dargaggootaa uumuudhaaf ifaajjiin nuti gochaa hin jirre hin jiru. Iddoo tokkotti piroojeektii ifaa hunda dhaabneetu maallaqni piroojeektii sanaa dargaggoota golaa keenyaaf akka inni carraa hojiitiif oolu tattaaffii guddaa gochaa ture. Ji'uma tokko ji'a lama dura birrii biliyoona 3 warramannee akkasitiin socho'aa jira. Garuu immoo age structure dimoogiraafii biyya kanaatti wajjiniin ol qabatee yommuu ilaallu baay'ee waan rakkisaadha. Namni 70 ol umriin isaa waggaa 30 gadi. Waggaatti namni miliyoona 2 isaa ol ta'u umriin isaa waggaa 15 darba. Hojii barbaada, nyaachuu barbaada. Kana nuyi intarpiraayiziidhaan waan xixinnaa injekti goonee akka mootummaatti jijjiirama diinagdee kana hin finnanneen naman. Investimentii babal'achuu qaba, weejiin babal'achuu qaba. Achi keessatti carraan dargaggoonni keenya argatan bal'achaa deemuu danda'utu irra jiraata. Qonni keenyaaf dargaggeessa addaan citee jira. Qonna boodattafaa karaa aadaatiin hojjetamu sana ammayyeessinee dargaggeessaaf qonnaa walitti hidhuu danda'utu nurra jiraata. Kana bira darbee waan baay'ee kaasnee mari'achuu hin dandeenya waan ta'eef aadaa hojii jijjiiruu, aadaa qusannaa jijjiiruu waan hojjechuu dandeenyu hundumaa yaada burqisiisnee walitti finnee maqa balleessii keessumaa Oromiyaa keessatti hojjechuun hin danda'amu, investimentii gaggeessuu hin danda'amu kan jedhus kampeenii guddaatu nurra jira. Kampeenii kanallee ofirraa cabsinee diinagdeen naannoo keenya, diinagdeen biyya keenya akka dandamatu hojii guddaa waliin hojjechuu dandeenya. Aadaan siyaasaa keenya akka nammayyoom aangoon karaa nagaa qofaan karaa dimokiraatawaa ta'een akka darbuuf qaama riifoormii kana guddaa goonee kan hojjetaa jiru kana. Kanaaf waa'ee aangoo siyaasaa, waa'ee ce'umsa kana hoogganuuti wajjiniin ol qabatee nuyi kan amannu waa'ee mootummaa ce'umsaa maal jedhamu gonkumaa hin fudhannu. Kan murteessu uummata keenya. Karaa nagaatiin filannoo dimokiraatawaan geggeeffamee yoo mo'atamne qaama uummatni filate kamittiyyuu jaalalaan hammannee akkuma gadaan keenya duudhaan keenya nu barsiisetti dabarsinee hin kennina. Kanaaf qophii guutuu qabna. Kanaan alatti garuu maqaa adda addaa moggaasanii fonqolcha mootummaa yaalanii maal jedhanii micciirree harkaa fuuna qaamedhaniif garuu ergaa kiliir ta'e Oromoon walitti ta'ee dabarsuu danda'utu irra jira. Hin danda'amu gonkumaa. Wal taanee dhumna malee dhumaatii hordofa malee karaa humnaatiin, karaa saboteejiitiin, karaa kaawuntar riivolushinarii foorsii kanaatiin sodaannee, laaphoofnee, duubatti deebinee jireenya dhuunfaa keenyaaf ijoollee keenya yaadnee waan kompromaayiz goonuu miti jechuudha. Karaa nagaaf karaa dimokiraatawaa ta'een karaa nagaaf dimokiraatawaadhaan akkaataa heeriif seerri jedhuun saraan kan tarkaanfannu ta'uu isaa beekuun barbaachisaadha. As keessatti waan kaampii Oromoo tokkoomsuu sagalee Oromoo iddoo tokkotti sassaabuu immoo koomitmentii guddaadhaan hojjetaa jira. Akka paartii ODP'tti qofa otoo hin taane akka dhaloota kanaatti rispoonsibiliitii qabnannee jaalleewwan keenya, obbolaa keenya, namoota abbootanuu ta'an kanaan duras qabsoo keessa bubbulan isaaniin kabaja godhuu fi gorsa isaanii irraa dhaga'uu, waliin mari'achuu, yaada wal jijjiiruu yoo immoo Waaqayyo nu gargaaree nu milkeesse gara tokkotti dhufanii qabsoo uummata Oromoo boqonnaa ta'an nutti ceesisuudhaaf qajeelummaadhaan hojjetaa jira. Qophii guddaa qabna. Garuu qajeelummaa fi qophii guddaa qabaachuun keenya qofti gahaa miti. Karaa dimokiraatawaa ta'een yoo danda'ame immoo Oromoon guddaa ta'e kun maajooritii ta'e kun sababa murnaan siyaasaa iddoo 5 7 6 8tti wal qoodee deemuuf sagalee isaa kan qoqqoodamne of eeggannoo guddaadhaan socho'aa jira. Nu amma dandeenyu gochaa jira. Opiniyooniin kun garuu gara tokkotti dhufee gara hojiitti akka jijjiiramu hundumtuu nu wajjiniin tarkaanfachuu danda'utu irra jiraata. Qabsoon gaggeeffamus qabsoo karaa nagaa qofa ta'uu danda'utu irra jiraata. Yeroo kanatti qaamni abbaan fedhe hidhatee kaleessa bakka adda addaa haalli siyaasaa mijachuu fi didee qabsoo saba kanaatiif dirqamee deeme har'a bakka aduun ba'etti bakka biiftuun ba'etti ajandaama siyaasaa isa kamtu dirree siyaasaa dhiphachuu isa kamtu isa dirqisiisee qawwee isa baachisa kan jedhu deebii isaa isiniif hin dhiisa jechuudha. Tokkummaa Oromootiif inni of eeggannoo guddaadhaan ilaalaa turree jirra. Amma uummanni waan sana sirriitti galfataa jira. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaan kan karaa nagaa galu karaa nagaatiin simachaa jira. Kan karaa nagaan galle garuu olaantummaa seeraa irratti kabachiifachaa jira waan ta'eef kunis gara furmaataatti deemaa jira kan jedhu qabachuun gaariidha. Walumaa galatti aadaa siyaasaa Oromoo keessatti siyaasni Oromoo wal morkii caalaa gara tumsaatti akka ce'udha kan hojjennu. Hawwiin nu qabnus kan tumsa wal ijaaruu tokkoomuu kan jedhee sila kaasisuun asitti yoonifin hiika guddaa qabaachuu hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf akkasitiin tarkaanfataa jirra. Kana irratti nu gargaaruun baay'ee barbaachisaadha. Dhimmi biraa waa'ee sabboonummaa Oromoo irratti qabxii muraasa qaba. Sabboonummaan Oromoo waan guddaadha. Giluu tokkummaan Oromootiin walitti qabatu.
Garuu immoo karaa immoo wanaa deemnee dhufne qofaan tarkaanfachuun irra jiraatu kan jedhu amantaa guddaa qabna. Redefined ta'uu qaba. Akkamitti redefined ta'a? Kan darbe keessa jiraachuu keessaa ba'uu qaba. Sabboonummaan dhiibamuu, cunqurfamuu, du'uu, cabuu sana faarsaa jiraachuun sabboonummaa nu godhuu hin danda'u kana booda. Amma injifannee irraa waan godhuu qabnu goonee argisiisu. Sabboonummaa jechuun waa hundaan outshine goonee achiif gochuu akka ta'e dhaloota barsiisaa deemuu danda'utu nurra jiraata. Barataa yoo ta'e barnoota isaatiin yoo inni kutee ba'e sabboonummaa isaa kana malee afaaniffaan yookaan weedduudhaan qofa akka hin taane practically saba keenyatti argisiisuu dhaloota haaraatti argisiisuun baay'ee murteessaadha. Qonnaan bulaan keenya sabboonaa kan jedhamu yoo jireenya isaa mo'ate qe'ee isaatti waan hojjetuun waan fakkeenyummaa qabu yoo inni gumaachadha. Hayyummaan keenyas as keessatti madaalamuu danda'utu irra jiraata. Malee namuu waan afaan Oromoo dubbateef waan Oromoo ta'eef waa'ee rakkinaaf dhiibamuu Oromoo waan dubbataa ooleef sabboonummaa kan jedhu sun gabaan sun irraa bituu irra hin jiraatu jedhee namana. Kanaaf kana redefine goone hojiidhaan practically tokkoon nama waan keessatti madaalamuun ilaaluu danda'utu nurra jiraata kan jedhu kaasuudhumaa fi dhimmi kan biraa dhimmi ejjennoo keenya clearly beekuu danda'e isin irra jiraatu dhimma federaalizimii irratti wal qabateeti. Akka paartiitti federaalizimii sabdaneessa irratti ejjennoo asiif achi hin jenne qabna. Ejjennoo uummatni Oromoo qabu qabna. Mirga ofiin of bulchuu, mirga afaan ofiin itti gargaaramu, mirga aadaa ofii dagaagfachuu federaalizimii sabdaneessi kun akka inni jabaatu kanaa olitti uummata keenyaaf karaa toluun gara fuulduraatti akka inni tarkaanfatu akkasitiin qabsaa'uuf kutannee deemaa kan jiru ta'uusaa ejjennoo kanarraa maqeessa akka ODP'tti akka hin qabne